Diinagdee biyyaa utubuu keessatti gahee olaanaa kan taphatu dameen indaastirii turizimii akka babal'atuu fi bu'aa qabeessummaa damee kanaa guddisuun gumaacha dameen kun guddina diinagdee keessatti qabu dabalu bakkeewwan hawwata turizimiif oolan misoomsuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Bakkeewwan hawwata turizimii biyyattiin qabdu keessaa tokko kan ta'e paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee hambaa addunyaa ta'uun yuuneeskootti galmaa'uun isaa kan yaadatamudha. Bakki hawwata turizimii kun turistoota ofitti hawwachuun diinagdee biyyatti akka dabalu taasisuu irra darbee namoota garagaraaf carraa hojii uumeera. Paarkichatti namoonni carraan hojii uumamee fi yaada kennaniin carraa uumameef itti fayyadamuun hojjechaa jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuu dubbatu. Paarkii gaarreen Baalee jalatti ijaaramnee waldaan qophoofnee bineensota aziruu fi qabeenya biyya kana jiru keessumatti mul'isuun achirraa mallaqa argannuun ufillee beetasaba kennallee kan bulchinu yoo ta'u faayidii isaan irraa arganne mana keenya ijaarannee nibrata garii horannee qabeenya gaariitti kan ba'aa jiru ta'uu kenna. Ani naannuma kanatti dhaladhee guddadhee maatii warra hojjettoota paarkii irraa dhaladhee asuma paarkii keessatti guddadhee yaa'u erga of beekerraa hojii turizimii garagaraa keessatti hojjetaa ture. Amma daawwachiisaa gaarreen Baaleeti. Faayidaan koo galiin an argadhu guddaan turizimii marraayii. Yookaan qonnaan qabu yookaan daldala biraan qabu hojjetaa turizimiiti turizimiirraa galiin koo galii biraan qabu kanumaanan jiraadha. Kanaafuu anaaf turizimiin qonna kooti isumaanan guddadhee isumaanan hojjedha. Amma naannoo kanatti nan daawwachiisa. Naannoo kana qofaa miti bakka biraas deemee daawwachiisa. Waggaa 10 oliif maabara wajjin hojjetaa ture asitti daawwachiisaa Niyaalaa Gaada Association jedhu maabara keessan hojjedha. Paarkiin kan inni fayyadaa jiru uummata naannoo paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee jiran hundayyuu fayyada. Keessattuu hojii dhabaa gara hojiitti galcha. Akka kiyyatti ammoo bara 2004 irraa eegalee hanga addaatitti isa hojjetaa jira. Jireenya koos fooyyeffadhee maatii koos ittiin horataa jira jecha. Galima kanaan ijoollee ittiin barsiifachaa jira. Abbaan adeemsa babal'ina misooma turizimii godina Baalee Shibbiruu Abdoo paarkii biyyaalessaa gaarreen Baaleetti dargaggoota 120 oliif carraan hojii uumamu kaasu. Akaakuu garagaraatiin waldaa garagaraa naannoo dargaggoota nama 120 hanga 60 gahanii kunniin warra kallattiidhaan fayyadaman. Alkallattiidhaan ammoo maatiin isaan jala jirus osoma nama 5 iyyuu kan qabaatan taate lakkoofsisaa ol ka'uu danda'a. Amma ammoo hojiilee amma hojjetamaa jiran keessaayyuu loojota amma hojjetamaa jiran kana keessatti carraa hojii hedduu dargaggoota baname waan kana irratti sirmaataa jiru. Gaafa inni xumurames nami barate akaakuu barnoota isaatiin adda baasaa jirra. As keessatti fayyadamaa hin ta'an jennee abdataa jirra. Kallattii itti aanutti paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee bakka daawwannaa qofa osoo hin taane bakka dhufanii haara itti galfatanis akka ta'u yeroo gabaabaa keessatti abdii guddaa qabna. Bulchaan godina Baalee Abdul Hakim Aliyyi paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee turistootaaf mijataa taasisuun hawwattummaan isaa akka dabaluuf hojiileen garagaraa hojjetamaa jiraachuu himu. Paarkiin biyyoolessaa gaarreen Baalee magaalaa Roobee irraa kiiloomeetira 30 irra jira waan ta'eef kun haala mijataa carraa amma uumame. Kabira ammoo paarkii kana keessatti karaaleen wal qunnamsiisan deemsaaf ta'u iddoon hojjetamaatii jiru. Isaa olitti kanaan dura iddoon qubsuma turistoota kana hawwatu baay'een hin turre. Isa kanas milkeessuudhaaf karaa abbootii qabeenyatiinis hoteelonni gurguddaan hojjetamaa jiran jiru. Loojonni hojjetamaa jiran jiru baay'eetu jira. Kun lakkoofsa turistoota garana dhufanillee sirriitti dabaluu akka inni danda'u waan abdii namaa kennuufi ammaayyuu dhufanii haalli isaanitti faranjii baay'ee arguu dandeettan agas dhuftan jedhee yaada. Gaara kana yoo ol baay'ame immoo isaan qofa jechaadha dukkaana dhaabatanii bakka hunda ciisu. Haala qilleensaa baay'ee qorra diilallaayaa qaba. Haala bareedatu jira. Bishaantu gubbaa kana jira. Kanaaf kunillee misooma guddaa Baalee irratti ibsamu jennee kaasuu hin dandeenya.